Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti mariin haala yeroo irratti dargaggoota waliin gaggeeffame. Sagantaa marii kanaan dhaadannoo ani biyya koof waardiyaadha jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, itti gaafatamaa koree hojii raawwachiisaa liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa biyyaalessaa obbo Buzaalam Guzaachoo dabalatee hooggantoonni magaalaa Adaamaa akkasumas dargaggoonni aanaa garaagaraa irraa walitti babba'an argamaniiru. Haasawa baga nagaan dhuftanii kan taasisan itti gaafatamaa liigii dargaggoota magaalaa Adaamaa dargaggoo Olifan Girmaa dargaggoonni siyaasaa fi misooma biyyaa keessatti akka hirmaatan hojiilee fayyadamummaa dargaggootaa fiixaan baasuuf hojjetamaa jiraachuu himuun dargaggoonni lafee dugdaa misooma biyya tokkooti kan jedhe dargaggoo Olifan keessattuu ga'ee misooma biyyaa keessatti qaban bahachuu akka danda'an ijaaruu fi carraa hojii uumuu fi barbaachisaa ta'uu dubbate. Hundaa'uun immoo hirmaattota waltajjii kanaa kan taatan dargaggeessi abbaa injifannoo, abbaa jijjiiramaa, ambaasaadara nageenyaa, ambaasaadara misoomaa abdii fi qabeenya biyyaa kan taatan waltajjii kanarratti argamtan baga nagaan dhuftan anaan dhufsin jechuu barbaada. irratti barreeffamni gabaabaan kan dhiyaate yoo ta'u dargaggoonni nageenya biyyaa eeguu irratti misooma biyyaa ijaaruu fi suphuu tajaajila tola ooltummaa akkasumas cabiinsa siyaasaa suphuu fi kanneen biroon barreeffamicha irratti ka'ee jira. Dargaggoonni marii kana irratti argaman tokko yaadaa fi gaafii kaasaniin akka jedhanitti akka biyyaatti rakkoon qaala'insa jireenyaa jiraatus rakkoon mana jireenyaa kan hammaate ta'uu dargaggoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa bahanii hojiitti kan galan ta'us guutumaa guutuutti hojiitti kan hin galle ta'uu dargaggeessi kaleessa dhagaa darbachaa turee fi biyyaaf rakkoo ta'aa ture har'a hojiitti galee biyya isaa guddisuu fi misooma irratti hirmaachuun biyya utubaa kan jiru waan ta'eef mootummaan isaan cinaa akka dhaabbachuu qabu akkasumas dargaggoota ijaaramanii hojjetan jajjabeessuu qabdu kan jedhanii fi kan biroon ka'anii jiru. Dargaggeessi kun har'as magaalaa Adaamaa tanaa miti biyyattii Itoophiyaa jedhamtee hamamtu tana gara fuulduraatti dhiyeessuudhaaf dargaggeessi keenya qophaa'ee jira jechuudha. Misoomafis nageenyanis kallattii kamiinuu dargaggeessi keenya qophaa'aadha. Mootummaan jijjiirama amma fide kana mootummaan dargaggoota waliin qabateetti abbaa dargaggoo abbaa misooma abbaa wanta hundaa waan ta'eef dargaggeessi kun paartii kana wajjin socho'aa jira. Jijjiiramni immoo paartii kana keessatti mul'achaa jiru hangana inni ittiin baanu. Dargaggeessi ga'ee inni qabu tokko nageenya biyyaa eeguudha. Lama biyya ijaaruudha. Sadaffaan immoo biyya isaaf dhaabbachuudha jechuudha. Of kennuudha jechuudha. Aarsaa godhee biyya isaatiif dhaabbatee biyya keessa jiru kanaaf abdii ta'uudha, furmaata ta'uudha. Inni biraan kanatti dabaluudhaan kan kaasuu barbaadu ga'ee dargaggootaa kan jedhutti dabalee kan haasa'uu barbaadu dargaggeessi waardiyaa biyya kooti kan jedhamu irra darbee biyyi kun biyya keenya ta'ee kan keessa jiraannu yeroo ta'u kanarra darbinee biyya Afrikaadhaaf iyyuu waardiyaa ta'a akka jirrutti of ilaalaa deemuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Sababni isaa iyyuu kaleessa dargaggeessi keenya shoora olaanaa taphachuudhaan qabsoo qaawwaa gaggeessuudhaan gara biyyi kun gara tokkummaatti, gara jaallatamummaatti, gara obbolummaatti dhufee waliin ce'uudhaaf kanarra ga'ee jira. Kaleessa carraan kun hin argamne. Kaleessa afaan adda addaa haa jiraatu iyyuu malee afaan tokkoon wal qixa haasa'uun mirga ofii ibsachuun eegamamaa hin turre. Sarbamiinsi mirga namoomaa hedduun geggeeffamaa tureera. Har'a garuu kun hundinuu wal qixatti ilaalamee sababii hojii adda addaa hojjetamaa jiruuf. Itti gaafatamaa koree hojii raawwachiisaa liigii dargaggootaa paartii badhaadhinaa biyyaalessaa obbo Buzaalam Guzaachoo misooma biyya tokkoo akkasumas nageenya amansiisaa taasisuu keessatti dargaggoota ijaaruu fi qindeessuun murteessaa ta'uu himuun rakkoo kenna tajaajilaa irratti jiru namni mallaqaan bitachaa jiraachuu kaasanii rakkoo kana furuu kan danda'u dargaggeessa ta'uu qaba jedhan. Gama birootiin rakkoo aantummaa gosummaa fi finxaaleessummaa irraa dargaggeessi of qusachuu qaba jedhan.
jijjiirama lafa qabate kanatti ufsisuuf uummanni hundi fayyadamoo akka ta'aniif fayyadamummaa haqa qabeessa mirkaneessuu dirreen siyaasaa akka qallatu fayyadamummaa dinagdee waliigalaa fi gaaffii hawaasaa hundi deebii gahaa mootummaa irraa akka argatu qabsoo dargaggootaa የነበሩ የህዝብ ጥያቄዎች ሌክቲሜት ጥያቄዎች በተገቢው መንገድ በመንግስትና በፓርቲው አመራር እንዲሰጥባቸው ዛሬም ግን የወጣቱ ትግል ያስፈልጋል። itti gaafatamtuun ijaarsa liigii dargaggoota Oromiyaa Rahimaa Yusuf akka jedhanitti dargaggoonni egeree boriif abdii akka ta'anii fi hojii tajaajila lammummaatiin hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu himuun dargaggoota misoomaa fi nageenya naannoo isaatti qooda mataa isaa bahu uumuu qabna jedhan. Dargaggeessi amma jiru humna olii gadi fiigee imala badhaadhinni eegalee jiru gufachiisuu barbaadu kana tokkummaadhaan qindaa'uudhaan humnaan ijaaramnee afaan tokko dubbannee ani biyya koof jira ani biyya koof waardiyyaa nageenyaati እኔ ለሀገሬ የሰላም ዘብ ነኝ በሚል ማስቀጠል አለብን ማለት ነው። መቆም አለብን ማለት ነው። ሶዳ tokko malee cichoomne sababiinsa itituu qaba jijjiiramichi. Gaaffii mana keessaa ka'eef deebii fi kallattii kan kennan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaafi Ajjamaa rakkoon bulchiinsa gaarii kenna tajaajilaa irratti jiru sirrii ta'uu gaaffii mana jireenyaan adeemsa keessa kan furamu ta'uu himuun dhaabbilee magaalaa Adaamaa keessa jiran waliin ta'uun dargaggootaaf carraa hojii akka uumamu gochaa jirra jedhan. Dargaggoota gara caasaa nageenyaatti galchuun magaalattii nageenyummaa ishee eeguu qabdu jedhan. Waa hunda keessatti dursa fudhachaa kan jiru dargaggoota kana jennee nutis beekamtii kan kennu ta'uu isaati jechuudha. Waa hunda keessatti nageenya keessatti dursa kan qabu, hojii tajaajila lammummaa keessatti dursa kan qabu, dhiiga arjoomuu keessatti dursa kan qabu, harka qalleeyyiif mana ijaaruu keessatti dursa kan qabu, miidhaginaa fi qulqullina magaalaa keessatti gahee keessan karaa sirrii ta'een ba'aa kan jirtan isinidha. Kanaaf akkuma deddeebinee jechaa turre dargaggoonni keenya aadaa wal hubannaa fi wal dhaga'uu yeroodhaa gara yerootti guddachaa deemaa jira. Kun immoo caalmaatti magaalaa keenya keessatti cimee deemee tokkummaa fi ijaarama akka sabaatti naannoo kanatti qabnu cimsaa deemuu qabna kan jedhu ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Walumaa galatti gaaffileewwan ka'an baay'een isaanii nuuf galteedha. Obbolaan keenya dargaggoonni kan kaastan galtee godhan dhugaadha. Gaaffiin keenya tajaajilaa keessumaa dargaggoota mufachiisan dargaggoota qofa miti uummata keenya mufachiisan hedduun akka jiran hin beekna. Mariiwwan keenyaa fi kallattiiwwan kennaa turre gama geggeessaa turre dhimmoota kana sirriitti adda baasnee jirra. Kana yeroo gabaabaa keessatti kan furu ta'a jechuudha.